Hordoftoota Oromiyaa News Network akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjinan immoo tabsaa'ee dheeressaati. Egaa akkuma kanaan duras adeeffannee jirrutti dhimmoota jajjaboo yeroo ammaa kana qilleensarra adeemaa jiran keessaa tokko kakaafnee irratti mari'achuu fi hubannoo walii gabbisuuf jecha irratti keessummoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya tokko Dr. Dassaalagni Guyyooti. Dr. Dassaalagni hayyuu imaammata yookaan poolisiiti. Biyya keessatti yuunivarsiitii Finfinneettis dhimmoota garaagaraa irratti barsiisaa turani. Lamaffaan sagantaa kanas haaraa miti Obbo Tashoomaa Diimeeti. Obbo Tashoomaa Diimee walitti dhannaa jabaa qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin kan qabanuu fi yeroo ammaas tumsa qeerroo idil addunyaa keessatti hirmaannaa gochaa kan jiranudha. Keessaa Obbo Tashoomaan immoo adeemsa irratti jiranutiyyuu nutti dabalamanii maree kanaa fi kanas baay'ee galatoomaa jechaanii isin akkan waliin turtan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Isin lamaaniifuu Obbo Tashoomaa Dr. Dassaalagni na jalqabannu dhimmoota amma wal falmisiisaa jiran keessaa inni guddaan tokko waa'ee yaalii mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa ijaaruuti. Kanarratti iyyuu koree qindeessituu ijaarsa kanaa irratti karaa adda addaatiin mormiin ifatti dhiyaachaa jira. Deeggarsi guddaan immoo gara uummata keenyaatiin duuba isaanii akka jiru hubachaa jirra. Kana wajjin wal qabatee manni lubummaa Ortodoksii Itoophiyaa walgahii gaggeeffataa jira. Walgahiin kun illee kanaaf itti walitti hidhamu malee isaan dhimma itti walgahan qabu. Ayyaana muudama waan tokko akka ayyaaneffachuudhaaf walgahanii himamaa biyya alaatis kan dhufan jiru. Haa ta'u malee haala namaaf hin galle tokkoon iyyuu taana pirezidaantii Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa walgahii kanarratti akka argaman taasifamee tarii aangawoonni mootummaa bakka buutonni mootummaa yookaan aangawoonni poolitikaa hirmaatu kan jedhamne fakkeenyaaf pirezidaantota mootummoota naannoo hundumaa aangawoota mootummaa federaalaa kana kan jedhe tokkicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiyyuu akka argamu taasifamee amma waan achirratti jedhame iyyuu dhiifne sana boodas immoo achi baamees immoo waan wal falmisiisaa jiru kun jedhamee kun hin jedhamne kana jedhee akkas hin jenne isa iyyuu dhiifne haalumti namni kun addatti walgahii amantii kanarratti akka argaman taasifamuunsaa maali laata? Karaa haala kamiin wal qaba laata? Yaalii koreen ijaarsa mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa kanaa wajjin wal qabaa laata? Waan nuuf ifattas hin baane dugda duuba mootummaadhaa fi qaama mana amantii sadarkaa guutuu biyyaa kana gidduutti waan ta'aa jiru jiramoo akkamitti hubattanii Dr. Dassaalagni isin jalqabna? Galatoomii Obbo Tasfaayee anillee waa'ee amantii irratti baay'ee haasa'uu baadhee natti tola garuu amantiin biyya sana keessatti kan inni deemu seera biyya sanaa faana. Keessumaa seera biyya sanaa keessatti duraan amantiin kan mootummaa ture. Keessumaa Ortodoksiin mootummaa faana harka tokko sadaffaa siisoo kan jedhan qabu. Bulchiinsa mootummaa keessatti gahee guddaa taphachaa waan tureef amalli bulchiinsa mootummaa keessatti inni taphachaa ture amantiin sun amantoota kaan irrattis amantiiwwan warra akkan waaqeffannaan akka musliim kanaan koorner godhee biyyi suniyyuu kan inni itti ijaarame jedhanii isaan himuu barbaadan amantii sanarra hundeeffatee waan dhaabatuuf yeroo baay'ee imaammanni biyya sanaa bahu beezinsa hundeensaa amantii kanarra dhaabata.
Haa ta'u malee adeemsa keessa namni akka barachaa deemeen hawaasni akka hubachaa deemeen amantii waan adda addaa akka babal'achaa deemeen gaaffiin amantii kanarratti akkaataan itti gara uummataatti deemaa jiru amantoota akka inni qorachaa deemu akka inni qabachaa deemu irratti gaaffiin hin ka'a. Kun miseensota isaa keessaa ka'a. Miseensota isaa keessaatii kan ka'u irraa rakkoo achi keessatti uumamu irraa namoonni baay'een amantii jijjiirrachuutti hanga ga'u gara musliimaatti gara deemuu fakkeenya seenaa mataarraa yookaan Oromoon karaa Walloo kanaa musliima kan inni ta'e amantii sana mormuutiin Somaaleen kan musliima ta'e baay'eensaa saawwanni baay'een akka kanaatti amantii sanarraa mormuutiin amantii jijjiirratan. As deebi'ee amantii sana keessa kiristaanuma ta'anii immoo sektii kiristaana biraa kan fudhatan Oromoonni adda addaarra jiru. Oromoo qofaa miti saboonni biraas saboonni Walaayittaa, Sidaamaa, Geediyoo warri kun warra nani Affaarfaas jiru. Saboonni biyya sana keessa jiran hundumtuu adiministireeshinii sanarraa mormii sanarraa ka'uu rakkoo achi keessa isaan quunnamurraa ka'e. Haa ta'u malee adeemsa keessa mootummaa faana waan wal qabatee deemuu fi 1995 yeroo constitution design ta'u amantii fi mootummaan garagaraa sadarkaa jedhutti akka constitution lafa kaa'anii paaworii amantiin sun qabu irraa gara amantiitti akka inni deebi'u godhamee ture. So adeemsa kana keessa dhufee miseensonni keessa turan gaaffii kaasan adeemsa isaa keessa. Gaaffii ka'e kanaaf amma mana amantaa otoo hin ta'in kan ijaaramuuf ka'e akka ibsa dhagayetti waldaa sana keessatti ta'ee bulchiinsa waldaa Ortodoksii Oromiyaa bulchiinsa isaa Oromiyaa irratti akka riijinii istiraakcharii mootummaa faana wal qabatee deema jedhanii yeroo ibsan dhaga'een ture. So isa keessatti Oromiyaa jettu kanatu xinnoo rakkoo isaanii maaliif kanaan dura riiformiin amantii sana waldaa sana keessatti taasifamee gareen adiministireeshinii isaa dura saboota muraasaan ture sabummaan keessatti calaqqisaa waan jiruuf sabummaa tokko kan guddisaa ture waan ta'eef yeroo mootummaan jijjiiramu 1991 booda Phaaphaasiin gara Tigireetti yeroo jijjiiramu Phaaphaasiin ana maleen ta'u jedhee baqatee Itoophiyaatti biyya alaatti ba'e tokko. Phaaphaasiin sunni saba isaatti faana waan wal qabatu sabummaa isaatti faana wal qabateeti malee dhimma amantii faana wal hin qabatu. Adiministireeshinii isaa tura rakkoo qabaate jechaadha. So ana kanatti ba'ee isa alaaf isa biyya keessaa jedhamee yeroo dheeraa tureera. Haa ta'u malee namichi sun immoo ergoo du'u hoggaan lubbuu isaa darbu gara ammas gara kanatti akka deebi'u yaalii baay'ee godhanii Sinodoosii lama ta'uu hin danda'u jedhanii yeroo baay'ee falmu. Yoo Oromoo irra ta'u lama ta'uu hin danda'amu. Yeroo waan isaanii ta'u garuu itti fayyadamu. So amanticha keessa poolitikaan sirriitti akka jiru kan agarsiisu. Waa'ee afeerraatti yoon dhufee diiteelii isaa gaa'u hawaasni hordofaa waan tureef hin beeka. Afeerraatti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa afeeraniiru. Afeeranii dhaqee haasanni haasa'e wanta kanarratti wal qabatee wanta jedhus dhaga'eera sooshaal miidiyaa irra deddeema. Garuu afeerraa sana keessatti wanta nan ilaalu tokkoffaa namni kuni akka mootummaatti dhaqe moo akka nama amanuutti amantaa keessa nama dhuunfaan tokko amantii qabaachuu danda'a. Mootummaa keessa yoo hojjetu qaba. Akka dhuunfaa isaatti waldaa sanaaf waan miseensa ta'eef aangoos qaba jedhanii important person jedhanii yaadanii afeerani moo mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'eetti deeme inni jedhu gaaffii kaasa. Lammaffaa kan waldaa sana keessa gaaffii kaafatee Oromiyaa irratti ijaara jedhee miseensuma waldaa sana warruma adiministireeshinii waldaa sana keessa bulchiinsuma waldaa sana keessa turantu bahe malee mootummaa naannoo Oromiyaatu waldaan kun haa ijaaramu jedhee labsa natti fakkaata. Hin dubbannes yaadallaanis garuu afeeruun isaanii probably karaa mootummaa irratti duras influensii waan qaban sanatti fayyadamanii. Because waan kana jedhuuf hin qabu. Protestaantiin fakkeenyaaf afaan Oromootiin Amaariffaa irraa bahee ture. Yeroo sana mootummaan keessa galee yaada kennin qabu. Musliim Oromiyaa Musliim kan jedhu ture. Yaada mootummaan keessa galee kennin qabu. Yeroo Ortodoksii irra ga'u dhimmitti mootummaan afeeramuyyuu hin jiru. Because constitutionitti maalidha mootummaan kan biraa amantiin kan biraa. Haa ta'u malee haalli siyaasa biyya sanaa beeziinsa amantii Ortodoksii irratti xiyyeeffatanii waa yaadaniif
amantii sana keessa immoo afaan Amaaraatiin lallabuu waan barbaadaniif even maal jedhanii justify godhu. Yoo Oromoon gaaffii kaasu federaaladha ishuun kun dhimma federaalaatti afaantu kana iddoo biraatti yoo ta'e garuu hin dubbatamu. So ishuun kuni the synthesis and antithesis Oromoo fi saba kana iddoo jirutu politika sabaatu iddoo jiraayitii namicha kana afeerani namichi kun dhaqee haasaan ni godhe sun yoo dhuguma ta'e tokkoffaa namichi kun bilchina hin qabu waa'ee siyaasa irratti fi amantii garaagarummaa boundarii isaa adda baasee hin beeku. Lammaffaa confidence hin qabu jecha administrationii bulchaa jiru kanarratti. Nama wayiitu nama kana duuba taa'ee gara deemuu barbaadu dhaqee akkas godhe itti taphatutti jira jecha. Malee namni kun akka mootummaatti yoo dhaqe ta'e dogoggoradha. Maaliif amantiin siyaasa keessan galu siyaasni amantii keessan galu isa jedhu sana caabseeti. Kanaaf deebi'ee immoo as bahee miidiyaa Oromoo irratti waan biraa miidiyaan habashootaa riippoortii godhan irratti kan biraa yaaduma nama tokko karaa lama iyyachuun isaa mataansaa attentionii uummataa gara tokkotti deebisanii wanta barbaadan san jaarsummaatiinis fixachuu gara barbaadan sanatti deeffachuu barbaaduudhaa kan ka'e natti fakkaata. Malee wantichi wanta amantaa afaan ol qabatee namichi achi deemee yoo dhuunfaa isaatti hin deeme ta'e garuu akka dhuunfaa isaatti yaada laachachuu danda'a akkuma miseensa kamii. Inni kun seera amantaa sana keessatti ilaalla. Gaariidha. Obbo Tashoomaa gara keeruun haaluma hirmaannaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti mee akkamitti ilaalte maaltu sitti mul'ate maal inni sababni isaa? Galatoomi Obbo Tasfaayee jalqaba wacuma gaaffiin Oromoon gaafatu wajjiniin yeroo hunda ka'utu baay'ee na ajaa'iba. Oromoon gaaffii barbaade haa gaafatu. Gaaffiima warra wacu kanaafillee fayyadu haa gaafatu. Yoo isaan gaaffii sana kaasanirraa kan hafe gaaffiin sun fudhatama akka hin qabnedha yeroo hunda kan isaan godhan. Amantii Ortodoksii kana amantiin Ortodoksii biyyadha jedhu. Sanarraa ka'e dogoggorri guddaan amantiin Ortodoksii biyyadhaa jedhu. Sun jechuun amantii Ortodoksii jechuun Itoophiyaadhaa jechuudha. Achirraati dogoggorri guddaan inni ka'e. Amantiin Ortodoksii biyyadha yoo ta'e. Asirratti isin lamaaniifuu Dr. Dassaalagni tuquu yaade ture waan kana yaaduma mormii isaan kaasan keessaayyuu tokko maal jedhaa የአገር አንድነትን የሚፈታተን የአገርን ህልውና የሚፈታተን ጅራን ሐላ ከናን ዴሰን ዩቲ ኩኑ ኤየኒ አማንቲን ኦርቶዶክሲ ቢየዳ ጀደ ሙምቺ ሚኒስተራስ ጀዱ ኦፊሳኒስ አከስ ጀዱ ዮ አማንቲን ኦርቶዶክሲ ቢየዳ ተ ቢየቹን ሞ ኢትዮጵያ ደዮተ አማንቲን ሙስሊማ ቢየሰነ ኬሰቲ በከን ቀቦቹን አማንቲን ፕሮቴስታንቲ ቢየሰነ ኬሰቲ በከን ቀቦቹን amantii waaqeffannaa fi amantiin adda addaa biyya sana keessatti bakka hin qabu jechuudha. Achirraa ka'e dogoggorri guddaa isaan qaban. Itti aansuuni Oromoon waldaa lubummaa kana dhaabbachuuf maaliif barbaachise jedhu gadi fageenyaan irratti dubbataniiru. Kan si ajaa'ibu amantiin Ortodoksii manoonni amantii Ortodoksii biyya Oromiyaa keessa jirani baay'een isaanii wantoota baay'ee irratti odeeffamaa ture. Fakkeenyaaf meeshaan waraanaa bataskaanota Oromiyaa keessa jiran keessa galaa ture jedhamee odeeffamaa ture. Naannoo 2000 ta'u 2001 meeshaan fe'amee bataskaana naannoo Geedoo keessa jiru waan galeef barattoonni haayiskuulii Geedoo fincila kaasanii nuufaa sakatta'amu waan jedhaniif ijoolleen sadii du'aniiru. Seenaa yeroo dhiyooti kuni. Magaala Shaambuurraa xiqqoo fagaattee kan argamtu bataskaana Maarqosimoo maal kan jedhamu keessatti meeshaan qabameera. Ragaa yeroo dhiyooti kuni. Ragaa qabatamaadha. Bataskaanni kuni Oromoo wajjiniini wantoota faallaa ta'an wal faana qaba. Bakkatti Oromoon itti kadhatee fayyu otoo hin taane bakkatti Oromoon ittiin du'u meeshaan keessa naqu sababa tureefi isa kana kan Oromoo fakkeessinaa wanta jedhutu jira. Gara biraa tokko sii kaasa. Afaan naannoo magaalaa Ambootti kan raawwatame. Gaafa taabonni bahu taabota baatanii otoo deemanii ijoolleen
afaan Oromootiin sirbani jennaan taabonni dhaabateeti qeesiin taabota baatu. Afaan simbiraa kana yoo dhaabdan malee taabonni hin deemu jedhe. Ragaa yeroo dhiyooti kun. Kana na yaadadhaanuu yeroo sana urjii maxxansaa turre irratti yoo gabaasneerra. Gabaasa irratti dhiyeesseerra. Eeyyen isa kana egaa isaan yoo Amaariffi dubbatame malee taabota hin deemne sanatu amma afaan Oromootiin akka lallabamu, afaan Oromootiin akka faarfatamu, afaan Oromootiin akka qindaasee moo maal isaan jedhan suni akka taasifamu waan godhamuuf waan isaan sammuu isaanii keessa maayindi seetaappii isaan qaban sana jalaa cabsa. Kanaaf hidhamuun itti aansuuni ani baay'ee kan ajaa'ibu Dr. Dassaalagni tuttuquu yaaleera. Jarri kuni yeroo Phaaphaasiin kan biraa shuumamu Phaaphaasii inni tokko baqatee biyya gaafa dhufu lamaan isaaniif beekamtii kennaniiti. Phaaphaasii isa kooluu galtu siddeetanyaawu Sinodos. Sinodos Phaaphaas jedhu. Isa biyya ammoo Sinodosii isa biyya keessaadhaan lamaan isaaniif beekamtii kennaniiti gabaasaa turani. Akka biyyaatti Sinodosii tokko duwwaatu jira. Phaaphaasii tokko duwwaadha qabaa jedhu. Garuu seeraa ala kana lamaan godhanii beekamtii kennaafii turan. Isinuma jalatti bulchiinsa uummanna gaafa jedhan garuu isaanirraa waan hin baaneef inni didu. Kan si ajaa'ibu gara sanaatti sii darba kana duwwaa tuqe. Otoo mana lubummaa amantaa Ortodoksii Oromiyaa hin jedhu ta'e Oromiyaa hin jedhu ta'e waa tokko dubbatan ture. Foobiyaa Oromiyaa ishee jettutu kana isaan godha. Irra darbee mana lubummaa amma Oromiyaan dhaabbachuuf jedhu kana otoo Tigraayitu dhaabbachuuf dubbateera ta'e namni jecha tokko kaasu hin jedhu ture. Kanatti aansee ani baay'een kan na gaddisiisu afeerraan godhame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti jedhanii obbo Shimallisii fi mootummaan siyaasa gaggeessaa, siyaasaan biyya bulchaa, amantaan amantaadha, amantaa fi siyaasni seekulaariidha jedhameera. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti afeeramee deemeeti taanaani ammayyuu inni dur Abbaay Tsahaayeetiin Abbooy Sibaatiin amantaa adda addaa keessa galanii akka garaa isaanii gochaa turan suni seekulaariitii amantaa sana ammayyuu hambiseeti siyaasaan keessa deemamaa jira jechuudha. Inni suni isuma wayyaaniin dura hojjetaa ture akka hojjetaa jiran natti argisiisa. Yoo akka mootummaa Oromiyaatti akkuma jedhamu afeeramee deemeera ta'e. Isa keessa immoo kan si ajaa'ibu edda deemee booda deemuunsa sirrii miti seera cabsee deeme. Edda deemee booda immoo achi keessatti waan gara biraa haasa'e jedhanii gabaasanii achi bahee immoo miidiyaa Oromiyaa irratti immoo waan gara biraa jedhame. Kana nan eegan ture. Sababni isaas OPDO'n durumaa akkasumatti uummata Oromoo sobaa turte. Waan addaa waan hojjete hin qabu. Gooftolii ishee bira yoggaa dhaqxu waan gara biraa haasofti. Gooftolii ishee biraa gara uummataatti yoggaa deebitu immoo waan gara biraa haasofti waan ta'eef ani waan addaati jedhee waan hin ajaa'ibsiifadhee waan na dinqe tokko hin jiru. Waanuma irraa eegaa ture. Gaariidha. Achi irratti waan achitti jedhame walgahii irratti jedhamee fi achi booda morga baame booda hin jedhamne kan dhiyaate irratti tokkoffaa kallattiin nama kanarraa afaan nama kanatti waan dhageenye hin qabnu. Waa'ee walgahii irratti waan jedhamee illee namoonni lama sadiyyuu aanga'ootumti mana amantichaa lama sadiyyuu miidiyaa kan biyya keessaattis Deutsche Welleettis dubbataniiru yaaduma wal fakkaata jechootuma pirezidaantii kanaa koot gochaa dubbatanii achi baamee OMN'tu waan tokko dhiyeesse kan saatunaa galuu dide uummanni kun dhugumatti waa'ee isaa irratti waan dubbatamu beekuun mirga isaati jennee itti amanna yoo ta'e the right to know isa jedhu sana itti amanna yoo ta'e nama kana amma tokkollee sagalee waraabanii akka amanamuuf dhiyeessuun danda'ama ture. Maaliif iyyuu kun gochuun hafe isheen jettu ammallee shakkii jirtu iyyuu heddummeessiti shakkii sana gabbisa irra caalaa iyyuu akkuma Tashoomaan tuquudhaaf yaalee bakka tokkotti waan tokko achi baanii waan biraanii uummata kana afaan faajjessu seettu kanaan achitti waan jennu hin qabnu. Irra caalaatti gireedii kennaa fi maarkii kennaa fi isa kamti dhugaadha yoo jedhame isa
mana bakka wal gahii mana amantaa irratti jedhametu dhugaa fakkaata kan jedhudha. Maal miidiyaa biyya alaatti illee himanii jarri kuni egaa inni immoo kana miti jedhumoo inni dhugaa barbaadu immoo sila ammayyuu yeroo isaan fagaanne leetii miti as bahee ammayyuu disprove gochuu hin danda'a ture. Uummanni akka afaan faajjuufni fedhiin jiraatu ta'e kanuma wal qabatee egaa kana tokko jennu. Kana obbo Tasfaayee dhiifama isa kana isa achi keessatti dubbateetu dhugaa fakkaata isa jette ani garuu faallaasaati. Seera amantii fi siyaasni seekulaar jedhurraa ka'ee itti aanaan pirezidaantii achi deemuu nu dogoggoradha isa jedhurraa ka'ee yoo dhaqee dubbateera ta'es inni dubbachuu danda'a kaniin jedhu isanni booda OMN irratti dubbatedha. Malee isa sana miti ani. Isaan suni fedhiin isaanii jechoota sana isa gabaasan sana waan ta'eef isaan isatti fayyadamu. Kan si ajaa'ibu inni dura barreeffamee sagaleetiin ba'ee fi inni booda interviewuutiin kenname adda adda jechoonni suni. Kanaaf ani isa OMN irratti darbe sanadha kaniin amanu yoo amani naan jette. Anis asirratti yaada kennuuf wanti tokko wanti hubatamuu qabu wantichi namni waa tokko laalu akka isaan mijatutti himachuu barbaada. Amma rakkoomti biyya sana quunnamee rakkisaa jiru suni namoota miidiyaa qabatanii miidiyaatiin yaada isaanii nama influence gochuu deeman keessumaa karaa saba kanaa keessumaa amantiin sun baay'ee amantii qofaan identity isaaniiti. Hulaa isaaniitti baqatanii waa'ee Itoophiyaa keessatti faasan ishii qofaatu isaan harkatti. Amma mishigiin sun jalaa rukutamaa jira. Mishigiin isheen dhuma harka isaaniitti hafte isaan qabatanii chocho'aa jiranii ortodoksii ishee jechuudha. Maaliif achi keessatti akka barbaadanitti sheepii godhu aadaa afaan jara sanaa kanatu dhaqee barnoota keenya impaakti godhe. Kanatu dhaqee misooma biyya sanaa rakkise. Kanatu dhaqee walitti dhufeenya sabootaaf sablammii biyya sana keessa jiru rakkoo guddaa uumu. Isaaniif garuu wanti kun dogoggora miti. Isaaniif wanti kun sirriidhu. Karaa isaanii ilaalu akka ilaalcha isaaniitti ilaalu. Kana biratti immoo qabeenya horataniif jiru. Fakkeenyaaf manni amantaa ortodoksii biyya sana keessatti qabeenya biyya sanaa keessa harka sadii keessa harka tokko isatu qaba. Still inni qabeenyi sun irraan fudhamne ammayyuu dabalataan qabeenya horachaa deema. Lafa fakkeenyaaf yoo fudhatte Oromiyaa irratti wanti ta'e isa kana gadi. Isa kana immoo maintain godhanii tursiisuuf yeroo dheeraaf maaliif mana amantaa sana keessatti wanti ta'u mana amantaa tokko dhaabate jechuun lammiin dhufee achitti qubatu job creationidha. Economic immunity qaba. Namni waldaa sana faana dhufu tokko qeesii dhufa. Qeesii sana qabatee administration isaa faana dhufate. Kanatti aanee immoo amantoota jedhanii namoonni mana amantaa sana tajaajilan baay'een isaanii kan dhufan naannoo biraarraati. Amma yeroo Oromiyaan mana amantaa Oromiyaa jettu kana ijaarrattee baate maaltu isaanitti dhufa? Job opportunity isaaniitu cita. Inni hir'ata. Economic benefit isaanii lafa Oromoo qotee bulaa irraa kaasan sana dhabu. Achi ta'anii isa qabeenya horatan. Amma mana amantaatti ijaaramaa jira moo mana amantaatti naanna'ee suuqii baay'eetu ijaaramaa jira. Daati eenyutu keessatti nagara baay'een isaanii isaan maal agarsiisu? Kaasetti waldaa sanaa kan sirbisiisaa oolu garuu biizinesii biraas hojjetu akkuma sida Obbo Tashoomaan kaase meeshaa kuusuu duwwaan nama isaanii deebiraarra fidanii achitti seetil gochuu akka turanii akkuma amma kunoo waggaa 28 dura dubbatanii hin beekne waa'ee Finfinneen aan keenya gatii irratti ijaarranne mirga jiraachuu qabdu jedhe Oromoo. Abbaan garuu durayyuu isaanii dubbachaa turan ofii isaanii. Gaafa Wayyaaneen bulchaa turte gaaf tokko Finfinneen aan keenya jedhanii hin beekan. Mereetu Oromoo no. Gina asadadaru nagaagireen maasadadara labbin jechaa turan. Har'a garuu gaafa Wayyaaneen chocho'uu ishee bartu aan keenya maaltu dhufaa jedhan. Dhuguma immoo kana goosise miidiyaa. Miidiyaa hedduu qabu. Qabeenya manni amantaa sun guuree qabu. Sanatti fayyadamanii yeroo hunda uummata kanatti wacanii amansiisu Oromoon sanarra hin jiru. Gaaffiin Oromoon gaaffii gaafate amaarra akka deebisuuf miti baay'ee. Sabni biraa akka isaaf deebisuuf Oromoon gaaffii mataasaa gaafate gaaffii isaaf deebisachuuf ofiisaa irratti jechaa jiru. Yoo barbaadan gaaffii mataa isaanii gaafatanii gaaffii isaaniif yoo deebisuuf isaan irratti ajjeesan malee
yeroo hunda akka Oromoon gaaffii isaan deebii qabanitti deebii isaan laatanitti isaan gaafatetti yaadanii yeroo hunda kana jedhu. Kanaaf amma miidiyaatiin gadi bahanii Obbo Shimallis kana jedhanii nama keessa bulchuu amanticha keessatti wanti daddarbaa ture kanadha. Oromoon yoo maal Oromoof bineensa wal qixxeessanii kaa'anii turanii Baayibilii isaanii irratti maayishin raa'ii maaram kan jedhu tokko dubbistaniitu ta'a. Isa kana amma Oromoon uf amansiisu Oromoo Islaam horii keessa reetti moo gaala bineensa adda addaa itti wal qixxeessanii himaa turan yeroo dheeraa. Namni fuudheyyuu jedhani. Isa kaan miti. Namni Oromoo fuudheyyuu mangista maatiin galochaa turan. Inni sun gaafa harkatti cabaa dhufu Oromoon irratti gaafachaa gaafa dhufu har'amarra gahanii maqaa amma agarti birattanaallechi. Yoo Oromoon dhimma mataa isaarratti hojjete biyyatu diigama taanaani biyyi sunitti Oromoon barbaadu. Oromoonis dhimma Itoophiyaa sana dhimmatti inni barbaadu namaan galu. Itoophiyaan Ortodoksii duwwaa yoo taate isaan akka kanaatti ishee duwwaa. So miidiyaa immoo qabu miidiyaa sanaaf immoo qabeenya baay'ee qabu kanatti fayyadamu. Second point anani kaasu tokko very recently $2.5 million US ramadamee biyyuma kanaatiiti. Ani contacted ta'eera na dubbisaniiru. $2.5 million US ramadamee rakkoon amantii yeroo sana wanti ka'e tokko hin jiru. Rakkoon amantii biyya Itoophiyaa keessa jira. Kanaaf abbootiin amantii walitti bahanii rakkoo kana furuu qabu jedhameeti karuma nama aangoo qabu ta'ee karaa nama karaa organizationii wayii naquunnaman jennaani yoo miiliyoonni birrii nama kun ramadame kuni ittiin rakkoo uumtanii rakkoo sana deebistanii immoo rakkoo kana hiikna jettanii yoo sagantaa biraa piroojeektii biraa dizaayin gootan irraan kan hafe biyya sana keessatti rakkoon jiru rakkoo sabaa fi sablammootaa fi poolitiksiidha. Inequalityidha. Injusticeidha. Mistreatmentidha. Wal saamicha seenaa sobaa fabricationiidha. Maqaa wal balleessiidha. Saba xiqqeessuudha. Saba tuffachuudha. Malee amantii kam riipoortii ilaallaa jedhe fakkeenyaaf. Ani yeroo sana riipoortiitti namanna. Report in the world religious conflict report ilaalle. State Department report in waggaan baasu. Jahan baasu qaba. Isa ilaalle. And the funny thing, there is no report biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti. Biyya Keenyaa, Eritiriyaa, Sudaan, naannoo East Afrikaa kanarratti amantiitiin kan wal qabate lolli ka'ee sabni wal jeeqeeru jedhee riippoortiin tokkitee dhiyaateeru. Kan nama Middle East, Afghanistan maal kanarratti biyyoota baay'eetti amantiitiin jedhee. So waan beeziin qabne maal dhaabattaniiti fandiin kun beeziinsa maalinni isa jedhu gaafannaan booda okay maal gochuu qabna what do you advise us? Okay rakkoon Itoophiyaa jedhamee kan yaadame maal sinitti jedhan maal rakkoon Itoophiyaa Oromoodha jedhan jarri projektii sana fidanii dhufan jennaan akkas sinitti ilaaltan taanaan ta'uu danda'a isin akka keessanitti akka sinitti himame eenyu sinitti hime kana jenna jarri amma amantiin waldaan amantii kun waan isaan ijjete waan yeroo hunda State Department Congressii bira naanna'aa asitti warri galee diaspora synodos kan jedhamu miseensonni isaaf deeggartoonni isaanii baay'een isaanii naannoo kanaatti jala naanna'aa waan isaanii maa oolan yeroo hunda dura Tigreetu kana godhee sabarratti xiyyeeffatu baay'ee politikaa paartiidhaan kana godhee biyya sana rakkootti uumaatu. As deebisanii sabarratti xiyyeeffatan saba Tigree kana godhee Tigreetti lolaa ture. Gaafa shift godhu namichi afaan Oromoo dubbatu tokko gaafa Prime Minister ta'u nama Oromoof illee waan goon nama Oromoo baay'ee miidha. Isa mootiin Minilik jedhan sunillee bara wallaalummaa isaatti Oromoo akka qalee homa godhe caala nama miidha. Oromoo taangootti baay'ee amma Oromootti duudatti. So the issue Oromoo rakkoo qaba biyya sanatti jedhanii kaasan jennaan no. Ilaala rakkoon Oromoon jedheen. This is the word ani kanaan duras dubbadheera waan ta'eef. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadhaan. Rakkoon Itoophiyaa immoo saboota federaalizimiitti amanneedhaan jedhe. Garee unitary ofiin jedhaniif waaman.
Rakkoon jara kanaa immoo federaalizimiidha. Jarri kun walii galuu hin danda'an. So if you want to invest gochuu barbaadu taanaan jara nama fudhachuu hin dandeenye kana akka nama fudhachuu danda'an. Amantii isaas, aadaa isaas, duudhaa isaas, seenaa isaas, walqixxummaa waliin dubbachuu akka baran irratti investi godha. Kanadhaan ana device godhu. Jecha kana underline it, you will see it in the future. Wanta uumamuu danda'u. Jala muree yeroo sanatti beekan. Ergasii after some time jarri Amara region irra wal ajjeesan sun uuma. Jennaan namni achi keessa naa bilbileeti. We are seeing the symptoms now. Danaa maaliifin kana kaasee miidiyaa waan qabaniif. Miidiyaan amma biyya keessa kan jiru gaazexaatiinis elektiroonik miidiyaatiinis hin isaan dubbatan saba tokko xiqqeessu. Amantii qofaa miti waan. Amantichatti hidhatee waan lallabamutu jira. Oromoon har'a isa kana gurratti hin dhagahu. Oromoon formid force ta'eera. Maaliif gaaffii mataa isaa gaafateera gaaffii isaaf deebii argachuu karaa adda addaa Oromoon waan inni haasa'u yoo ilaalte wal falmasitti fakkaata malee waanuma fakkaata. Keessaa kan dadhabe dhaabbata aangoon qabadhee the force opinion type isaan kanatu ummata jeeqaba. Kanammoo jarri onnee isaanii irratti argatteet miidiyaatiin itti ololtee dhugaa fakkeeffachuuf jechuudha jirti isa jedhu kaasuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Isa maaltu jedhame sanarratti isaasitti jedhame sirriidha isa achi miti isa jedhu garagarummaan keenya ani ija miidiyaatiin ilaalee gamaggamee isa kamtu irra caala relatively amansiisaadha. Isa kamtu iyyuu qabatama fakkaata isheettuun kaa'esin immoo guutummaan guutuutti ija politikaatiin ilaalta fakkaata. Kanaafuu isa irratti badaa waliin dhabnu obbo Tashoomaa kana tokko inni fudhannu burjaajii haasaa wal qabatee adeemu wajjin uumameen. Dhimma kana kan ta'e kaafnu waa'ee imaammataa barnootaatu bahee achirratti obbo Shimallisuma kanatti jalqabas bahee waa dubbatee በኦሮምኛ ቋንቋ ላይ እንደራደርም ማልጅሉ tokkotu dhagame kunis immoo rakkisaadha dhuguma afaan nama kanaati baay'een jedhu iyyuu garuu miidiyaalee dhuma dhaaba adeepa kanaa fi olola nurraa dhagame irra caalaansaa sun tokko xiqqoo ishee dudubatti deebinee yeroo immoo kana obbo Shimallis jedhanu kanuma wajjin wal qabatee haqni gadi bahe tokko anaaf haaraadha iyyuuti gaataris gurra keessaa qabdu fakkaata keessaa warri biyya Dassaalagni dhiyeenya biyyaa dhufte manneetiin barnootaa 300 ol ta'anu kan maqaa dhuunfaatiin ijaaraman hamma har'aattu waggoota 25 ol 28 amma har'aattu waan afaan Oromoo jedhamu harkaan qabaniin beekanu Amaariffaan barsiifatu kun immoo qarqara Oromiyaa fakkeenyaaf magaalaa Bureedham tokkoon beeka qarqara Iluu Baabuur keessa gara Gambeellaatti buusattee achillee mana barnootaa Edgat Faanaadham tokko jira amma kutaa 8 barsiisaa takkaa wanti Oromiffa jedhamu achi keessatti ka'een beeku kan jedhu jira haala akkasii kana fa'aa keessatti gaas baanii ani daraaddaram jedhanii xiqqoo ishee immoo boodatti deebinee yoo ilaalle waggaa 2 akkas dura yeroo diddaan uummata Oromoo muddisiisee muddame adeemaa jiru sanatti gaafiilee gurguddaa qabu uummanni Oromoo qabatee adeemaa ture keessaa tokko abbaa biyyummaa Finfinneeti dantaa addaa otoo hin taane abbaa biyyummaa isa sanaa wal qabateetiyyuu የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ ያለው ልዩ ጥቅም አዋጅ እኒ ባሰኒ አዋጅን ሱን ቶባንቶ ኮላማዋ ሚዲያ ራዴ ሜን አለቲ በክኒ ቦይም ቤካሙ ኢራጫላዩ ዲና ሆሬ ኢራጫላዩ ኬሰባኒ ኦሮሞ ተአካይቲ ባጫኖ ከቲ ቆሰን ታሲሴ ይሄኝማ ከናማ ማልጀዱ ከተማውን ገብተው ከወጡ መቻነሳቸው ይሄ ራሱ ልዩ ጥቅም ነው እቹ ጋኒ ሚዲያ ረቲኩኒ አማይሮዲዮ ዳሲሞ ናሙምቲዩ አጀንዳ ልዩ ጥቅም ሙጀዱ ፍንፍኔ ከሰቲ ፊልማታ ዲያቹን ቀቦ ዲያሲሙ ፍለታሙ ዩን ቀቦ እንጀቹ ጋይ ዋኑማ ዲኒ ፈለጋኒ ዩ ኢያዳት ኢያዳጂሴ አዋጂቺ ኦሮሞዳ ዋንቡስን ቀቦ አስባይ ካን ዴቢሴ ላፋ ካሴ ሲንጅሮ መንቁባ ቀቡት አሳማ ሳሜ ከነ ሱዳቲ ወል ዋና ከሲ ከነ ወልቲ ቀብኔ ይውላል ዳብድን ጋ ዱራቲ ኢሃዲክ ከሰቲ
akka miseensa Ihadigitti naannoo Oromiyaa olaantummaadhaan bulchaa ture. Amma immoo akkuma Ihadigitti ammas fuuldurattas bahee sadarkaa biyyaatti iyyuu isatu biyya bulchaa jedhama. Amma abdachuu amanachuu danda'a uummanni kun dhaaba kana maal gochuu qaba? Haala burjaajii akkasii kana yeroodhaa yerootti mul'atu irraa kan ka'u uummanni kun maal gochuu qaba? Obbo Tashoomaa meesiin jalqabna. Galatoomii Obbo Tasfaayee yaada dheeraadha kaastee. By the way, uummanni Oromoo OPDO siruma abdatee hin beeku. Gaaf tokkoof jechuudha. Rakkina OPDO kana beektaa? Gaafa qabsoon uummataa xinnoo ishee ho'e gadi baatee waa haasofti. Yeroo kenninaa fi wanta kana haasa'anii hojiirra oolchuu gaafa jedhame immoo waan achiitii itti dutamuu fi hin callisti achumaan achi. Takka gaafa laaltu Oromiyaan bulchaa mayyuu qabdii si jechisiisa. Manneetiin barnootaa baadiyaa Oromiyaa keessatti manneetiin barnootaa 300 ol afaan Oromoo akka saabjektii tokkotti illee hin barsiisan. Keessa darbanii manni barumsaa tokko afaan Amaariffaatiin barsiiseeti qormaata immoo Finfinneetti barattoota fe'ee dhaqee qormaata fudhachiisaa jedhani ministeerri kutaa 8. Amma kana biiroon barnoota Oromiyaa hojii marra jiraayii si jechisiisa bara. Caasaamti mootummaa naannoo Oromiyaa hojii hojjetaa jiraayii si jechisiisa. Kanaafi qabsooma Oromootu furmaatadha malee OPDO'n furmaata ta'ee sin beeku ta'uu sin danda'u Oromoof. Sababni isaa immoo hundeeffama isaatu isa dhoowwa. Akkaataa itti bu'uureffametu isa dhoowwa. Bu'uureffama isaatu rakkina Oromoo furuudhaaf miti kan hundeeffame jalqaba. Kan inni hundeeffame paartii gara biraa tajaajiluudhaafidha. Uummata Oromoo hacuucee paartii tajaajiluufi kan inni hundeeffame waan ta'eef rakkina Oromoof OPDO'n furmaata ta'ee sin beeku ta'uu sin danda'u. Kan si ajaa'ibu amma uummanni Oromoo yerootti wayyaaneeyyuu wayyataa jedhurra ga'eera. Eda galgala ijoollee hojii guyyaa hojjettee jiraattu halkan manatti cabsanii ijoollee shan fudhatanii deeman. Halkan manatti cabsaniiti bara. Bara wayyaanee keessa guyyaa hidhamaa ture namni. Har'a garuu halkan bakka rafaniiti uffata jalaa isa uffatanii bulaniitiin ijoolleen hidhamanii bakka buufaman hin beekaman amma yoona. Baadiyaa Oromiyaa guutummaa guutuutti uummanni rakkina guddaa keessa jira. Dararama guddaa keessa jira. Sa'aatii 12 akka biyya sanaatti 6 PM jechuudha. Geenyaan uummanni asiif achi deemee inni sa'aatii 12tti nyaata nyaanne haga buusaa bula biyya keessaa deemee nyaachuu hin danda'u. Inni hoteelaa nyaatu. Kanaafi OPDO'n furmaata uummata Oromoo taateen beektu ta'uu hin dandeessu. Hundeeffamuu isheetu sanaaf miti kan hundoofte. Isa kana wajjin wal qabatee yeroo baay'ee yeroo kenninaa fi mootummaan ammaas dhufe kun mootummaan biyya sana bulchuuyyuu Oromoodhaa jedha. Namoonni tokko yaada akkasii qabu. Rakkina Oromoo tokko hin furu yoo ta'e, rakkina isa duraarraatti caashisaa deema yoo ta'e, maa inni Oromoon busheeni, maa inni alagaan bushee mirga keessi eegataan mirga eegamuudha kan barbaadu. Kan akka mootummaa kanaa uummata Oromoo miidhe hin jiru jedheen obbolaan kun alolaniiru naan. Sababni isaa maaliif yaani? Yeroo alagaan bushaa ture, yeroo Tigreen bushaa turte, uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo tokko ta'eeti falmataa ture. Amma humna qeerroollee gara diiguutti deeme. Mootummaa keenya yeroo kenninaafi kan jedhu gam tokko dhaabate. No mootummaan kun gaaffii deebisaan jiru waan ta'eef qabsoo keenyatti fufuu qabna kan jedhu gam tokko dhaabate. Amma reefudha hundumtuu isaaf galee gara tokkotti dhufee ijaarsa tokko jala kan galaa jiru jechuudha. Kanaafi OPDO irraa waan baay'ee eeguus hin qabdu. Waan eegduyyuu hin qabdu actually waan baay'eeyyuu miti waan eegduu hin qabdu. Sababni isaas waggaa 28-29 guutuu furmaata isaan tokko Oromoof fidanii hin jiru waan ta'eef waan fidanii hin qabani kanaa boodas.
Dr. Dassaalagni asuma irratti hundumti keenya akka hubataa jirrutti akkuma yeroon itti dheerachaa deemeen gidiraan uummata kanarra ga'us ittiyuu jabaachaa deemaa jira. Waggaa 27 wanta agarre kana jireenya hawaasaa sababa rakkina poolitikaarraa kan ka'e silaa gahee jedhamuu qaba ture. Wanti uummata kanarratti raawwatamaa ture. Haala burjaajii akkasiitiin immoo garuu wanti isaa caalaayyuu yaaddoo shakkii keessa kan nama naquudha. Mee asuma irratti akkamitti ilaaltaa waan mataa tureef waan arras ta'aa jiru kana walitti qabdee yoo ilaaltu hagamii tarkaanfachisuu danda'a dhaabni kun uummata kana gara inni barbaadutti gaafiileedhuma bu'uuraa uummati kakaasaa ture kana kakaafnee yoo ilaalle akkuma fakkeenyaaf afaan amma kaafnee irraa waa'ee Finfinneeti kan biraas amma immoo amantii nutti dabalame akkasii akkamitti ilaaltame haala mul'achaa jiru kana. Haaluma hundeeffama OPDO irraa kaasee amma akka inni ofii koo hubadhutti OPDO gosa 4 sadarkaa guddina ishee 4 irra gahe. Sadarkaa guddinaan laadhaa. Evolve gootee sadarkaa 4 irra geesse. OPDO jalqabaa kan jedhamanii warra hundeessitoota OPDO jedhee TPLF itti lafa kaa'ee interestii fedhaa TPLF gaggeessuuf warra uumaman genereeshinii jalqabaa OPDO jedhamu. Isaan kun warra akka Abbaa Duulaa fa'aa garee sana the first founders. Isaan kun waan TPLF fedha akkuma jedhetti fudhatanii TPLF dhaqiitti Oromoo ajjeesanii hin ajjeesu. Kanaaf ragaa baay'een jira. Oromoo baay'eetu dhume. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa turanii kaasii kan Nadhii Gammadaati kaasitti amma namoota daa'imman Dirribee Jifaar fa'aa intala Dabdoolootti Simee Tarrafaa gurbaa Maqaleetti. Isaan kan ganee amma ijoollee barattoota ajjeesu high school keessatti maatii alatti. This is first group one TPLF jette godha. Second generation OPDO kan jedhaman immoo jiru garee lammaffaati. Isaan kun wanta warri TPLF jedhan raawwatu gara biraan immoo wanti Oromoon jedhus akka raawwachuu warra barbaadan garuu afaan fedha uummataa haasa'u warra danda'an. Gareen kun garee warra akka Muktaar Kadirfaa kana warra Asterfaa jedhaman kan isaan kun fakkeessanii Junadiin Saaddofaa kana garee kana keessa. Waa'ee Oromoo sin dubbatu garuu irra guddaa waan alaaqoon isaanii itti ilaalamu. The third generation OPDO garee sadaffaa OPDO warra jedhaman iddootti yeroo gabaabaaf dhalatanii baran. Isaan kun dhimma Oromoo warra haasa'an turan. Garee tiim lammaa jedhanii yeroo tokko biqilanii ammallee rukutamaniira. The fourth generation OPDO jedhee warra arfaffaa kana evolution isheerra OPDO sabaaf sablammii. Isaan kun hundi isaanii kan tokkoffaa isaa tokko lammaffaa isaa kan sadaffaa kan arfaffaa fedhii Oromoo eeguuf jiran. Akkuma Tashoomaan jedhe hundeeffama isaanii irraatiiti ka'e. So jarri kun tokkoffaa ofiis confidence hin qaban. Akka confidence hin qabanne kan isaan godhe abbichi uume suni akka itti uume sana beeka. Maaliif faayidaa isaaf? Yoo isheen gochuu didde hin kaasa hin jijjiira baay'ee. Oromiyaa yoo fudhatte fakkeenya. Riijinii jiran keessaa naannoo jiran keessa naannoon pirezidaantii baay'ina qabu Oromiyaadha biyya sana keessatti. Pirezidaantiin inni itti baay'ee irratti jijjiirame riijinii biyya sana keessatti Oromiyaa. Kuni maal agarsiisa? Giddugaleessi siyaasni biyya sanaa Oromiyaa irratti xiyyeeffate. Saba hunda otoo hin ta'in gareen aangoorra ture kan kufe yeroo jennu kan Amaaraa isa ture TPLF kuffis deebitee TPLF mataan isaa inni kufe mataan isaa kan inni xiyyeeffatee hojjechaa ture Oromiyaa irratti. So gaaffii Oromoon kaasu fakkeenyaaf waa'ee afaanii anaan sarpiraayiz na godha. Itoophiyaan afaan Oromoo dhaga'uu hin barbaadu. Oromoon maaliif afaan Oromoo afaan federaalaa naafaa ta'uu akka inni gaafatan naaf naaqna. Wajjin jiraanna jedhee yaaduu danda'a. That is a positive thing. Saba wajjin jiraachuu qabda. Ollaa wajjin jiraachuu qabda. Inni kun akka hangaafachuu qabu Oromoon turre. Oromoon afaan isaa guddisachuuf kana jechuu danda'a. Jaarri suni nu fayyada jedhanii otoo si faana jiraachuuf kaayyoo qabu. Otoo si wajjin si vaaliyuu si godhu ta'e akka Oromootti ollaa kooti jedhanii Oromoomaaf jechuu namni kun nama biyya kooti. Namni kun nama biyya kooti. Afaan isaa nan bara saba guddaadha jedhanii hanbarachuu qabu, hangaafachuu qabu isaan ture. Haa ta'u malee Oromoon immoo dhiibee akka isaan fudhatanii godhu. Isaan
kuni Itoophiyaa diigaa jedhanii kan isaan yaadan Oromoo sabni guddaa ta'e yeroo baay'ee sodaatamu tuffatamus Oromoo maduwwaa itti fakkaata. Isa kanarraa ka'anii amaluma TPLF sirna darbe kana keessatti TPLF IPRDF walii gara isaanii waan jijjiiramee jiru. Ajandaa guyyaa guyyaan ajandaa lafa kaawwachaa yoo ajisa kanarratti taasisu isaan biraa fidachaa yoo isa kanarratti kan haasa'a kana jijjiirame kana jechaa miidiyaatiin deeggaraa media presence akka kanaatti uummata burjaajessaa otoo lafarratti garuu wanti tokko jijjiirameen waggaa 20 amma namni hundumtuu waggaa 28 waggaa 29 waggaa 27 har'a waggaa 30 ta'eera. Kun hundumtuu Oromoo waan arginu garuu namni waan relatively itti fakkeessu fakkeenyaaf yeroo mallas ture an barbaaddeen dubbatta baay'ee mallas fuulduratti gantee garuu boolla sii qota. Har'a garuu hin dubbatta sitti fakkaata namnis baay'ateera waan ta'eef namni eenyu akka miidhamaa jiru baay'een hin beekamu. Garuu inni haadhamu akkuma baratamanii akkuma baranitti isa baran caalaayyuu toorchi nama gochaa nama hidhaa ajjeesaa akka gaaffiin kaane gochuun deemuun inumatti jira. Kanaaf OPDOtiin Oromoonni duras abdatee hin beeku. Kana boodas waan abdatu natti fakkaatu miidiyaatiin garuu akka of abdachiisu yaalii kan godhan warruma OPDO ta'ee duras biyya keessattis kan hojii isaanii hojjetaa miishinii fudhatee iddoo biraatti socho'aa ture faayidaa qarshiitiin qabame warra hojjetu. Isaan kaayyoo isaanii kaayyoo uummataati moo kaayyoo faayidaati isa jedhu uummatichi argeera hin beekaa itti waan hin qabu. Waa'ee Finfinnee takkaastee hin tiikaa. Finfinneen dhimma wal falmii ta'uu hin qabu baay'ee. Mana kennu fakkeenya sii fudha. Very simple analogy ta'ee ani ijoollee habashoota yeroo baay'ee na arganii wajjin haasa'an. Kan ani barsiises kan inni wajjin baratanis jiru. Maal jedhu yaaddi saba guddaa irraa mannagaa garaagara. Maal irratti dubbannaan jedhu. Fakkeenyaaf hin fudhatani. Very simple analogy. Mana kee yeroo dhufuun jedhe. Ani keessummaadha miti jennaan iddoo tira finaan jetti rafa mooyyuu waan afinaa qopheessitee alaatte nyaadha mooyyuu. Ani waan ani barbaade siree keessa godhe ati irra raftu haadha warraa kee wajjin irra rafaa haasaa bu'ii jedhee waan jedhe fudhattaayii jedhe. Isaan warraan kaa'amaa laayifii isaarraa kaasa. Ayi kana eeyyamu eeyyamtu taanaan dhimma Finfinnee itti dhuftanii keessa jiraattaniitu dhimma kanarratti haasa'uu dandeenyaa himmuma siree keenya irratti haasa'uu dandeenyaa hin dandeenyu. So hin dandeenyu taanaan waa'ee Finfinnee irratti dhimma irratti haasa'uu hin qabu. Oromoonni faayidaa addaa maal jedhee waan gaafatu. Underline lafichi seenaanis seeraanis kan Oromoo. Wanti kanarratti Oromoon faayidaa adda naa eegaa maal naa godha. Kuni jechuun baay'ee sabni suni keessa jiraachuu hin danda'u wanti jedhu tokko. Addunyaan kamiyyuu saba abbaa ta'etu keessa jiraata seera Oromiyaatiin bultaa. Gibira Oromiyaaf kaffaltaa. Afaan sana afaan Oromooti bulchiinsa Oromiyaati. Fakkeenyaaf naannoon hundumtuu kaapitaal siitii qabu. Amaara wajjin kaapitaal siitii isaa Bahar Daar. Bahar Daar irratti gaaffiin ka'e hin jiru. Garuu lafni sun Bahar Daar yoo dhaqxee ilaalte kan saba Wayixoo jedhamu. Saba Wayixoo sana nagada Wayixoo jedhamu. Nagada Wayixoo sana ajjeesanii rukusanii caccabsanii balleessanii sabni sun gargaratti hin qabu. Lammaffaa saba Agawuuti. So isa kana otoo achiin deebisee inni sun akka achiin kaanetti akka rakkoon achiin jirretti kaasanii garuu han bulchaa jiru riijinii masan. Itti gaafatamni isaa waan Maqaleen kaapitaalii Tigraay bulchu. Jijjigaan akkas. So Oromiyaa irratti yeroo Finfinnee han bulchuu qabu. Kuni maal agarsiisa? Dadhabina puppets OPDO uumanii achi kaawwatan sana agarsiisa. Isaantu hojii seeruma mataa isaatiin bahee hojiirra oolchuu danda'an. Akka kanaaf mucaan tokko qorannaa seeraa gaggeessee ture. The Right of Oromo in Finfinnee and kan jedhu human rights irratti hojjete master's thesis mana barumsaa seeraa irratti barataa tokko. Peeparii isaa dubbiseera. Xalaa walii barreessanii xalaa isaanillee walii barreessan. Kan naannoon Oromiyaa sun barreessu, kan federaaliin barreessu, eenyuun akka xalaa barreessu, every xalaa gurbaan sun all collective. Mucaan kun carraa xalaa kana guurrachuu kan inni argate dhimma malaamaltummaa, farra malaamaltummaa waajjira jedhu keessa waan hojjetu
waan dokumentiin hin argamin. So umarratti yeroo laaltu aangoo isaanii ufuma isaanii dabarsanii laatanii fi Finfinneetiin akka naannoo biratti allafa kaa'eeru mootummaa naannoo Oromiyaa. Booda isaanis haala isaanii ilaalanii alaa Prime Ministeriin Mallas jedhamu sun jiru dabarsanii booda itti gaafatamummaa isaa gara federaalaatti geessanii chaartar city chaartar jedhanii dirreedawaa itti dabalanii fidan. Dura waan akkasiin fuudhu. Dirreedawaa illee itti dabalanii fidan. Pepere gurbaa sana irratti yeroo laaltu karama ankilii meeqa leetaremti isaanii illee kan inni haasa'u Finfinneen Oromiyaa jala akka jirtu taata. All the letters. Eddeedee tokko duwwaan mootummaan naannoo Oromiyaa kuma dammaqsanatti fakkaata kan barreessu xalayaa sana. Finfinneetiin adaraa atoomanaa godhaa jedhee gaafata xalayaan. Finfinneen akka naannoo biraa taatetti Oromiyaan immoo kan kadhatutti wayi an ajajuu danda'u seerichi baay'ee hundumsaa akka Oromiyaan ajajuu danda'utti kaa'aaf. Booda suuta irraa shifti godhanii haala kee ilaaleeti namni waan ta'atiif jettu irratti. Kanammoo qeerroon as deebisee Oromooti hundeeshi lafa kaa'e lafti keenya lafee keenya Finfinneen handhuura keenya. Yeroo kana immoo sobanii waan xixinnoo as bituu jalqaban hin taane. Kana boodas waan goonanii an Oromoo bilisoomsu waa lama. Waa akka qoon. Bidiyoon illee achirtee waa meeqa haayaaltu malee tokko waa'ee afaan Oromoo. Inni lammaffaa waa'ee Finfinnee. Kun Oromoo hunduma ishee walitti yuunifaayi. Jarreen kun lamaan Oromoo walitti yuunifaayi. Bidiyoon as cibaartes achettes guyyaa dheereffatti malee inni jalaan aaraa deemu. Inni reebamaa deemu kun si jaallachaan deemu. Yoo nama reebe dhuunfaan alli keenya guddiste inni itti dhamaate yoo kakkabalte sin jaalatta. Sin fudhatta. Si mormachaa deemu. So kun immoo hawaasadha. Sensitiividha. Namni keessaa yaadu baay'ee jira. Hin dubbanne namni isaadhaan argame hedduu jira Oromoo keessa. Ani hin dubbanne. Garuu kan keessa isaatti dhoksee waan hojjechuu danda'u hojjetu hedduudha. Kanaaf uummanni kuni goomee akka duriitti deebi'a. Amma already biyyichi ecosystemiin qabu normalizeedha. Abuma ka'eetu ibsa kenna. Yeroo miidiyaan nan hordofa amma. Miidiyaan yeroo ilaaltu Amaaraa riijiniin ka'ee ibsa isa boombii fakkaatu gadi ba'ee dhodhoosa. Garuu seera ittiin bulmaataa EPRDF qabu. Ba'ee baasuu hin danda'u. TPLF irratti baase waan ta'e hin qabu. TPLF irratti baase waan ta'e hin qabu. As deebi'anii Oppidoon deebiin lafa. Hin sodaatti alaqoota ishee. Oppidoon sodaattes sodaachuu baattes wantichi dhiibee dhufe. Kana booda Oromootiin akka durii akkas ta'ii deemsisu. Biyyichi already gaafuma nagaan gargar galaadhuma kanaa walitti wadha malee yoo wajjin jiraatan innis ikkoo diskeeshiniitti deemu. Sabni diskeeshiniitti hin amanne, namni loojikiitti hin amanne, inni kuni kanaa ta'u, kuni kanarratti mari'annaa irratti dubbanna jechuu maaltu isaanoo hin amananii Oromoon isaan amansiisuuf maaltu isa rakkisa. Waan hojjechuu qabu hojjechuu irraa eegama malee gaaffiin inni gaafate Amaarri akkasaaf deebisu, Ookiin Tigireen akkasaaf deebisu. Gaaffiin Oromoon gaafate afferti gochaa deemu, irratti ijaarrachaa deemuudha malee eenyu lafni kun akkootti naa baree wanti jechisiisu hin jiru. Is already known. Laficha achuma jira. Irra jiraachuun kan nama biyya sanaa miti Keeniyaatti dhufee jiraachuu danda'a. Eertiraatti dhufee jiraachuu danda'a. Ameerikaatti jiraachuu danda'a. Addunyaan kun wal keessa jiraata jireenya. Garuu bakka dhaqee jiraatutti seera naannoo sanaatti jira. Seeratti baasuu danda'u. Isa kanatti nagaatiin wal faana deemna. Inni ta'u taanaan gara hin taanetti deemaa jira. Kan hin taane kanatti waliin oofnuu ta'edha. Advaayisaan godhamuu qabu. Because nama ta'e namni wal faana hin jiraanne jiru. Hawaasa ta'e hawaasni wal faana hin jiraanne jiru. Yeroo Oromoo irra wanti biyya sana yaaddessu. Gaariidha. Waa'ee gaaffiilee uummata Oromoo bu'uura ta'an deddeebisuu karaa ilaaluun waa'ee OPDO'n waanan lafa kaa'adheen qaba gabaabseetuma. Kunis maalinni OPDO'n takkuma imaammata yookaan ajandaa qabaattee hin beektu uummata Oromootiifi. Ajandaan jalqabumaa kaasee baatamee adeemamaa ture isa waa tolchee itti kenneedha akka isaaf ta'utti. Dhaabni yookaan gartuun immoo uummata tokkoof ajandaa hin qabne uummaticha garatti geessuyyuu hin beeku. Kanaaf rakkoonsaa kana achirraa madda.
Sheettuudha kana qaatan lafa kee wadhee bira darbee sa'aatii keessa nurkaa adeemaa jira Tashoomaan karaarra jira jenneerraa mee wanti gabaabsinee dhuma irratti waan lafarra adeemaa ture lafarra kifamaa ture yeroo ammaa kana waan gara kilaayimaksitti butate fakkaata waa'ee filannooti ammallee gaaffileen gurguddaan hin deebine hedduutu jiru. Kanuma keessatti walgahii tokko dhiyeenya geggeeffamee walgahii jaarmolii poolitikaa Oromoo fakkaata garuu kanan irratti argine hanqubaan lakkaa'amanuudha. Dhimmoota jajjaboo achirratti kaan keessaa tokko filmaata itti aanu kanatti jaarmoliin poolitikaa Oromoo aangoo qooddachuudhaaf qophaa'uu qabu. Kan jedhu kunis maaliif immoo sababa isaa immoo himanuu isin dhageessanitu ta'a walgahii kana ammallee aadaan maltaa'e paartii waan hin gabbanneefi kun waan tokko na yaadachiise mallas waggaa 23-27 irraa mootummoota biyya ambaa amansiifachuudhaaf immoo ukkaamsa raawwataa jiru irratti amansiifachuu immoo uummanni kun rakkina aadaa dimookiraasiiti qaba yeroo nu barbaachisa. Isini waggaa meeqa isin fudhatee jedha warra Ameerikaatiin dimookiraasii irra qabdan kan ijaarrachuudhaaf garuu ilaalcha uummanni Oromoo dimookiraasiidhaaf qabu addunyaan beekaa adda durummaatti mootummaa Ameerikaatu beekaa yeroo hin qabnu malee waan uummanni keenya ambaasaadar Deevid Sheenitti hime tokko qaba jaarsolii keenya tokko haasofsiisaayyuu rakkina kanaaf falli maaliree jedhee isiniin gabaabsaa jedhee janii gaafate ambaasaadar Deevid Sheen rakkina kana fala jettanii mee waa biraa dhiisaatii isuma isinuu nama tokko sagalee tokko jettan sana akka hojiirra oolfannu nu gargaara. Sana booda falasaa in argitu jedheeni namni kana jedheen nama naannoo Jimmaati Haji Abbaa Rashaad jedhamu namni kun karaa modern education sadarkaa 4 hin dabarre. Karaa amantiitiin bilchina qabu malee Oromoon keenya sadarkaa sanatti argamullee waa'ee dimookiraasii hin karaan jedhu har'as kana jedhu maaliif garuu yaadni kun amma ka'uu barbaachise kan nutti himamaa jiru filmaata walaba ta'e filmaata dimookiraatawaa ta'e geggeessuu qophaa'aa jirra hoo jedhama tarii ummatichatti abbaa filatuun beeku jechuudha moo maali yoo tarii filmaanii dhugaa geggeeffamnaan ummatichi maajoritii firate kallattumaan lakkii qabachuuf hin deemtu qooddachuuf deemna jechuudhaaf adeemamamoo moo ammas akkuma duraan barsiifame tarii korojoo hatu sagalee ukkaamsuu irratti qophiin godhamaa jira laata maal fakkaata asirratti wanti uummanni keenya hubachuu qabu maal ta'a laata Tashoomaa siin jalqabnaa nu gaggabaabsaati yeroo nurkaa dheeratteetti. Gabaabaa madhayyuu gaaffichumtuu waan gabaabaadha. Ani dhiifama naa godhiiti waan aangoo qooddachuu jedhu kana hiikuma isaatu naan galu. Paartilee siyaasaa maqaa Oromooti maqaa Oromoof Oromiyaatiin hundaa'antu aangoo Oromiyaa keessa qooddatu jedhama ta'ee or darbeeti ammoo federaalaattuu aangoo qooddama jedhama ta'ee sana naan galu. Keessumattuu immoo diimookiraasii keessatti aangoo qooddachuu inni jedhu hiikuma hin qabu. Yoo aangoo qooddachuun barbaachise gaafa uummanni Oromoo mirga isaatiin qaama barbaadu dhaaba barbaadu filatu otoo hin taane amma gaafa rakkina keessa jiru sanadha aangoo qooddatanii rakkina sana keessaa uummata Oromoo baasu turani otoo aangoo hirmaachuun barbaachisaadha ta'e garuu aangoo hirmaachuu inni jedhu I don't know, political implication isaas ifaa miti. Filannoon jira taanaan paartiileen seeraan galmaa'anii waa'ee ajandaa isaanii edda ibsanii booda uummataaf edda dhiyeessanii booda isa kanatu waan ani barbaadu galmaannaa gaa isa jedhu dhaaba sana filata. Edda filatee yoo dhuguma filannoo walaba ta'e gaggeessuuf murannoo qaba ta'e mootummaan jiru kun gaafa filannoon gaggeeffame abbaa filatametti dabarsee kennee uummanni isa filate sanaan akka bulu gochuudha malee paartii isa kanarraa nama 10 paartii isa sanarraa nama 5 paartii isa kanarraa pirezidaantii paartii isa kanarraa itti aanaa jedhamee aangoon qoodamu
haala diimokiraasii wajjiniin faallaa. Kanaaf kun eessumattuu fudhatama hin qabu. Wanti kun waan deemuu fi xinnoo waan nu bu'utu jira. Haala adeemsa amma jiruutiin fedhiin uummata Oromoo maal akka ta'e haala hubatamaa deemuutiin tarii paartiin tokko filamuu dhiisuu danda'a. Paartiin aangoo of harkaa qabu amma filamuu dhiisuu danda'a. Yoo filamuu dhabe immoo iyyuu akkam ta'a isa jedhuutiin waca ka'ee wayii natti fakkaata malee kun waan ta'us miti waan yaadamuyyuu natti hin fakkaatani. Kun mirga uummataa sarbuudha. Uummata sana xiqqeessanii yaaduudha. Uummanni suni kan filatu hin beeku waan ta'eef nuti fillee dhiyeessinaa fi jedhanii olaantummaa uummata sanarratti argisiisuudha. Dictatorship argisiisa kuni malee diimokiraasii dhugaa itti deemama biyyi kuni gara diimokiraataatti deemti jedhu sana hin dhugoomsu waan ta'eef ani jechumti isaayyuu lafaa ka'uunsaa baay'een ajaa'ibaa. Namootumti kana kaasan iyyuutti qaana'uudha qabu. Lammaffaa deebisaniis waan dubbatan natti hin fakkaatu jedhee yaada. Dr. Dassaalagni kaameeraa irraa sachin jira gara as deebiiti gara kaameeraa keetiitti mee ishee dhuma gabaabsiituma waan kanaatis dhaggeeffattes jedheetan amanaa dhiyeenyuma walgahii guddaa ture egaa maquma namoota kanan kakaafnu nuttaafu jechuudha malee maalirraa ka'e maddi wanti kun maal jechuudha hiikumti isaatu heera lafa jiru alatti adeemama moo yoo ummatichi maajoritiin filatee akka seeraa heeraatti immoo inni sagalee maajoritii argate suni mootummaa uumuu danda'a yoo ta'e maal jechuudha kun maal dirqiitti filma aangoo qooddachuudhaaf qophaa'uu qabna kan jedhu kun maal inni waan isaa. Ani waa'ee filannoo miti kan natti mul'atu kana keessatti. Oromoon akka sabaatti kan inni hundaa'e Oromummaa irratti Oromummaa isa diinni harkatti cabsaa ture akka isaaf mijatutti godhee eenyummaa isaa harkaa balleessee duudhaa isaa harkaa balleessee sirna inni qabu harkaa balleessee akka isa fakkaatutti kan ijaarrate sanatu amma calaqqisaa jira. Maaliifin kana kaasee Oromoon seera isaa keessatti gadaatti walitti dabarsu qaba. Sadarkaa guddinaa qaba. Isa kana waggaa 150 darban kana keessatti Oromoo harkatti karaa amantaa, karaa barumsi baay'ee nurratti dhiibbaa godhe. Aadaa nuti barachaa turre, seenaan nuti barachaa turre, akkaataa bulchiinsaa nuti itti barachaa turre hundi isaa aadaa saba biraati. Aadaa Oromoo keessaa hin qabu. Jarri kuni kanarraa ka'ee kana diiguuf kana bakka Oromootti deebisuuf qabsoon Oromoo yeroo 1973 jalqabu Oromoo Oromummaa isaatti deebisuu, Oromoo duudhaa isaatti deebisuu, seenaa isaatti deebisuu. Sana keessa sirni bulchiinsa Oromoon barbaachisa. Amma aangoo qoodannaa kan jedhu kun approachii Oromoo miti baay'ee. Approachii saba biraati. Kana keessatti warra guddate warra kana haala. Naanis dabalata, siinis dabalata. Because akka sanaatti akka laallu ta'aniiru. Malee filannoo jennaan uummatatu filata. Filatamuuf immoo yaada qabdu qabatteet gadi baata. Ila ani kanan qaba. Bulchinni koo kana, cimni koo kana, ikoonoomii kee kanaan hin jijjiira. Siyaasa kee kanaan hin jijjiira. Barnoota kee kanaan hin jijjiira. Misooma kee kanaan hin jijjiira. Waa'ee fayyaa kee kanaan hin jijjiira. Waa'ee akkasirratti hojjetamu kanaan hin jijjiira. Waa'ee lafa kee kanaan hin jijjiira. Jedhee itti dhiyaata saba sana. Mirga namaa kee kanaan hin jijjiira yookiin kanan sii godha. Jedhee sabatti dhiyaata. Yeroo sana sabatti yeroo dhiyaatu sabni filata. Otoo akka durii akka Oromootti ta'e sirna gadaatiin waan ta'eef marsaatii walitti dabarsaa deemta. Marsaa sattaanuu eenyutu akka bulchu beeka sanaaf uf qopheessaa guddata. Marsaa sattaanuu eenyu akka ta'e beeka innis uf qopheessaa guddata. Amma sanatti hin jiru maaliif adeemsa Itoophiyaanaayizeeshinii keessatti Oromoon waa baay'ee dhabee an Oromoo keessa afaan isaatu sarkatti hafee aadaa nama ta'e. Kana fidaniiti amma aangoo qooddachuu. The first place namni dhaaba siyaasaa hin qabu.
yookiin dhaaba siyaasaa ijaaree seera dhaaba siyaasaa sanaatiin buluu hin dandeenye. Hoogganamuu namni hin barre akkamitti nama hoogganuuf qopheessa. Inni kun rakkoo guddaa. Dura of ilaaluu qaba namni akkasitti haasa'u. Maaliif? Fafakkeessuun amala Oromoo miti. Oromoon dhugaa dubbatee bakka dhugaa aduun itti dhiite bulaa'edha. Amma isaan kun approachii saba biraa, aadaa saba biraa, otoo filannoon hin gahin aangoo qoodan. Filannoon sun iyyuu dhugumaan hin deemuun waan nama mamsiisu. Akka amma deemaa jirutti. Nama dorgomtuun sodaattu baay'ee. Kanatti agarsiisuu qabdu cimina kee caalmaa kee agarsiista malee sodaattee nama kana rukutaa cabsaa dorgommaaf hin jirtu jechaadha. Dorgommiif miti anatti barbaadu. Yeroo hunda bulchaa ta'uu barbaada. Bulchaa ta'uun immoo amala aadaa Oromoo. Inni namarraa darba baay'ee. Amma beekumsi namaa generate godhu yeroo qaba. Innovative taatee kan natti turtu umurii qaba. Sana booda gara gadaa kee fixatteetta wanta si eegu umuriin kee eegu sana hojjetta malee gamaa gamana asii bubbutanii wacanii kun istaayilii saba biraati. Istaayilii Oromoo yoo miti. Jarri akka kanaatti taasisanii I think should be ashamed. Akka Oromootti of laaluu qabu. Waan afaan Oromoo haasa'aniif Oromoo wajjin waan jecha Oromoon barbaadu waan haasa'an. Ani iyyuu taanaan isaan iyyuu taanaan dura duudhaa Oromoo irraa dhaabanne. Nama abbaa gadaa diiguu seera abbaa gadaa dogogoraa qabatanii reefu yuurii generate reefu yuurii fatalized ta'a. Ofiisii sirriitti hin qaban. Malaan itti dabarsuu irraa walitti dabarsiisuu kan qaban dhiisanii gamaa gamana dhaabaniin abbootii gadaa Oromoo namoota gahee kana keessatti taphatantu as deebi'emu waa'ee aangoo qoodannaa haasa. Kun sirrii miti akka Oromoo. Oromoon kana sirriitti hubatee beekanatti fakkaata. Fakkeenyaaf barnoota jalqabnee duutti dhiisne malee. Kun konsekwensi kaarikilamii duriiti. Naamusa inni keessatti kenname kaalcharii nama saba biraa biratti keessumaa yoo aangoo qabatte waan fe'e gochuu dandeesse isa jedhudha. Jarri kun otoon filatamiin sodaatan otoo yaada isaanii yaada itti mo'an dhiyeeffatanii uummanni yaada kana wayyaa'ee kan keessaa filatu uummata ture. Aangoo qoodannaan yeroo kana haasa'amu jechaan egaa waan tokko waan hanqaaqumoo lukkuutu dura dhufee lukkuma hanqaaquu dura dhufee sayyidu sana haasaa sana fida sarkulaare yeroo hundumtuu karaa haasa'u sana amansiisuu yaaluuf uummanni itti hin madaalaa yaaduma ka'uu hin qabne kuni ormaaf karaa bana Oromoon akka lafa jala warra godhan isa jedhu sanaaf karaa bana kana nutti banuudha warraan isaan hojjetan inni kun dogoggora namni jalqaba dhaaba siyaasaa keessa ture yookiin ijaarratee as bahee isa tokko balleessuuf mitan ijaarrachuu qabu. Akka yaada isaa caalee argamuudha malee Oromoon garuu aangoo irraa dabarsuuf baay'ee hin caalta sana ofiisaa yoo ilaalee xiqqoo ani amma kanatti dandeettiin qabu isa kana godhe. Kanaan hin arge dhaaba tokko irratti narge. Good example Ofeko. Ofeko irratti narge. Ofeko maal deeggarsa dargaggeessaa qabdu jenna. Hannu caalaa qabu abaawoodha. Ta'uun sitti aanee han qabu nuudha. This is a real Oromo organization in it. Maalifi han dargaggeessa eenyuun Oromoon eenyuun baay'ee abaawoo deeggaraadha. Dhuguma kun dhugaa lafa jirtu. Itti aanee unuun deeggaraadha. Ani abaawoo faana jechuu barbaadaadha. Maaliif waan abaawoon isa caalu beeka inni immoo waan qabu kaalitti isa sana qabateeti abaawoo faana jechuu danda'a. Iddee danda'utti ofiisaa jira iddee isa caalamutti immoo isa caalu sanaaf kennu waan sirraa eegamu. Malee aangoo qoodannaan dhiyeessan Ofekoon otoo jedhe natti tola. Because dhugaa dubbatu waan ta'eef. OFC Oromoo Federal Congress. Isa akkasiiti malee inni homaa otoo hin qabaatin qilleensa karaa biraa miila tokko mootummaa keessa dhaabbatanii. Miila tokko immoo mormituu keessa dhaabbatanii warri haasa'an kun warra aangoof bololu aangoo barbaacha warra fiigu yookiin faayidaa waan ari'an qabu waan ta'eef isa kanatu isaan kanatti fakkaata qabu. Obbo Tasfaayee daqiiqaa tokko waan kanarratti dabalu. Haa ta'u gabaabsiitu maqaa saatiin kaa dhiirataa deemi. Yala yaada dhuunfaa koon kenna. Isheen kun maaliif akka kaatetu wayitu natti mul'isaa jira. Jalqabaa wanti yaadameeru
yoo buruksine haasone adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti nu injifachuu danda'a waan ta'eef isuma jedhudha waan gara biraa miti. Isa kanaaf immoo waan isaan yaalaa turantu ture dudduubaan. Tokko walitti fiduu yaalanii wanti irratti waliin galle jira fakkaata ammayyuu haasaa jiru isaa that's good otoo walitti dhufanii baay'ee gaariidha. Gara bira gaafa addi bilisummaa Oromoo boordii filannootti galmaa'uuf iyyata gashatu immediately opinion ofii isaanii organize godhanii abaa'oo jedhanii soodareetti hundeessanii akka isaan iyyata gashan godhani. Isa sana akka duubaan dhageenyutti durbee burtukaan itti gaafatamtuun boordii filannoo maqaa kanaanii jaarmiyaan gashateeru jira adeemsarra kan jiru jira waan ta'eef maqaa kanaan waan argattan natti hin fakkaatu iyyata keessan fuudhuun garuu dirqama waan ta'eef hin fuudhaa jettee tarkaa fuutee jedhan. Irra dabarsee immoo ibsi isheen eengadda kennite kanuma calaqqisiisa. Ibsa ifa ta'e kennite. Addi bilisummaa Oromoo lama akka iyyatan gashine ifumatti keesseetti. Kanaafi isa karaa sana xinnoo ishee keessa galanii abaa'oosa isaan hundeessan sanaaf hayyama kennanii waliin dorgomuuf barbaadanii turani innis waan ta'een fakkaatu. Kanaaf immoo deebi'anii aangoo qooddachuu waan qaanii Oromoo keessatti waan qaanii aangoo qooddachuu maal jechuudha. Mana keessatti abbaan manaa jira haati manaa mucaan hangafti itti aanu qutisuun jiru. Isaan kun hundumtuu itti gaafatamummaa mana sana keessatti kan isaaniif kennamu jira. Malee aangoo qooddachuu mucaan abbaa hin ta'u haati abbaan taatu abbaan haadhan ta'u. Kanaaf dorgomeeti immoo malee aangoo qooddachuu wanta jedhu kuni waanuma shira wayiiti fakkaatti. Kana lammaffaa jarriyuu dubbatu jedhee yaadu waan itti qaanaan natti fakkaata. Kanuma jechuu barbaadeen guddaa galatoo. Egaa dhugaa natti fakkaata isin lamaanuu yeroo keessanii yaada keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha maqaa Oromiyaanis neetwoorkii fi maqaa sagantaa hubannaatiin nagaa ta'aa nu jiraadha galatooma. Ayyee galatooma. Ba cha da Abachada yakubezi markedalan wakatan seke tigalan latini ragoni sidalche ala ofezi tunugalche latini ragoni sidalche ala ofezi tunugalche abachada yakubezi markedalan wakatan seke tigalan fardi hilo afurgulufe afrika da ku kabafufe fardi hilo afurgulufe afrika da ku kabafufe Yalatini bakri sapalo boche kube Yalatini bakri sapalo boche kube Abanga machi aile fida Mama Rashad faatu ittisi katabe Mama Rashad faatu ittisi katabe Baro tumsa kufna warri ogade kubate Baro tumsa kufna warri ogade kubate Magarsa bari igazu banti Yori fapo malencha kudani tunumate Yori fapo malencha kudani tunumate Media barrufi waldale ija ummata Media barrufi waldale ija ummata Chaftu lama gazeta urji Radio Makdisho OMN maltu dagata Radio Makdisho OMN maltu dagata Ode hayoni komo barnota hawani Ode hayoni komo barnota hawani Rifti Valley akka harambe Open to new generation manani Open to new generation manani Yaalin qabsoo nagayaa yoo hedduu godhame Yaalin qabsoo nagayaa yoo hedduu godhame Dr. Mararaa Baqqalaa Garbaa Maammoo Gadaa filannu sagaleen nu hatame Maammoo Gadaa filannu sagaleen nu hatame Yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite Yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite Du'a hiriiraa du'a irreechaa roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite Roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite Kenya barnoota falli jedhe ilmi birru Kenya barnoota falli jedhe ilmi birru Ammoo mazammir guddina tumsaa Hayila Maaram gammada afaan hammatanu Hayila Maaram gammada afaan hammatanu
loltuu aadaa obsaa faaga galaasa. Laal kormee laala. Daraartuu soole asteer kannoo lalisee roobaa ilfinesh kannoo. Laal kormee laala. Faatee alii badhaatu daa'ee maarifaa imroo haaloo daawwee. Laal kormee laala. Ananii fiftu akkaatu ibsaa hawwan keerroo guddifattee tiksaa. Laal kormee laala. Laal kormee laala. Laal kormee laala. Laal kormee laala. Kormee laala. Laal kormee laala. Kormee laala.